Oromooni akkuma waan saree waan adurreetiif waan gaalaarraa dubbanne wanni hin nyaanne waan baay'eetu jira. Oromoon hanga Xaaliyaaniin biyya sanan dhufinitti Oromoo duwwaa miti Amaarri lukkuu yookiin hindaaqqoo amma jettan kana hin nyaatan. Dooroo wanni jedhame Xaaliyaaniitu fide. Fakkeenyuma isaatiif akkasinii galu gochuudhaaf dooroo jechuun kun afaan Xaaliyaaniiti malee lukkuudhaafuu afaan hin qaban. Xaaliyaaniin yeroo wabii manni soosii lukkuu tolchu timaatimiidhaan tolcha, tomato. Na timaatimiin suni pomodoro jedhama afaan Xaaliyaanii. Pomodoro jechuun isaan dooroo waxi jechuutti fakkaatee dooroo waxi jedhama. Pomodoro jechaan afaan Xaaliyaaniitti timaatimii jechaan. Tomato soosii iyyuu miti. Pomodoro jechuun timaatimii dhuma. Pomodoro. Dooroo wajjin homaa walitti hin qabu. Timaatimii dhumatu maqaansaa compound nounidha. Pomo and Doro. Isaan garuu lukkuu kan keessa jiru lukkuudha. Kan itti waan ta'u waxiidha. Kanaafiyyuu dooroo waxii ta'uu qabaa jedhanii dooroo waxiin Xaaliyaanii dura Habashaan dooroo waxii hin beeku. Nyaanne hin jiru. Kana yoo if you meet some of their intellectuals who are honest and if you know how to talk to them, they will admit dhugaa ta'uusaa isinitti himu. Oromoonis hin nyaatu waan koola qabu waan barrisu hin nyaatu Oromoon. Waan barrisu jechaan qurxummiyyuu dabalate akka aadaa Oromoo duriitti waan koola qabu waan barrisu hin nyaatu Oromoon.